Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokkoon. Ameen. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyoos kan isin jaallatu, biyya keessas biyya alaas kan jirtan hundumti keessan nagaa Waaqayyoo akkam jirtu, akkamii yeroo kana geessan. Galateeffamuun amala waaqummaa isaa kan ta'e Waaqayyo Gooftaan keenya jaalalaaf arjummaa isaatiin yeroo kanaan kan nu ga'e, maqaan Waaqayyoo kan galateeffamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo, qophii keenya guyyaa har'aa isinii qopheessineen waa isin daawwachiisuudhaaf waan jennuufu hanga dhuma sagantaa keenyatti akka nu hordoftan kabajaan isin beeksisna. Macaafni qulqulluun Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 25 irraa kaasnee gaafa dubbisnu jaalala agarsiisuudhaaf waan gaarii hojjechuudhaaf walitti qabamuu keenya hin dhiisnu akkuma jedhu. Qophiin keenya guyyaa har'aa kun kan isin daawwachiistu waa'ee hojii gaarii waan ta'eef iyyuu hanga xumura qophii keenyatti akka nu hordoftan kabajaan isin beeksisna. Sagantaa kana warri argitan, warri hirmaattan laayikii fi koomentii akkasumallee sabiskiraayib gochuudhaan Rabbuuni yuutuubii fi akkasuma Rabbuuni dijitaal istiidiyoo wajjiniin hojiiwwan gaarii akka hojjettaniif daranumaan kan isin affeerru yoo ta'u, guyyaa har'aa kana maabaroota yookiis waldoota jiran keessaa waldaan qulqulluu Gabreelii jireenya fooniitiif jecha gara biyya hambaatti kan godaanan hojii gaarii isaan hojjetanii fi biyya keessaa immoo waldaan Egzaabeeraabii, waldaa ijoolleen qulqulluu Gabreelii biyya hambaa jiran karoorfatanii jalqaban irratti kan isaan jajjabeessanii fi isaan deeggaran kan isin hubachiisnuu fi isin daawwachiisnu ta'a waan ta'eef hanga dhuma sagantaa keenyatti isin hordofa. Sagantaan keenya kan irratti xiyyeeffatu kutaa macaafa qulqulluu keessaa Gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos Wangeela Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 2 irraatii kaatanii gaafa dubbistan karaa hafuuratiin hiyyeessota warri ta'an haa gammadan. Mootummaan Waaqayyoo kan isaaniiti. Warri garaan isaanii gammadee gadde haa gammadan, isaan jajjabina ni argatu. Warri garraamiin haa gammadan, isaan biyya abdachiifame ni argatu. Warri waan qajeelaa akka miidhamanii, akka beela'anii, akka bishaan dhoobatan, akka bishaanii dheebotan haa gammadan. Isaan isa galfachuudhaaf jiru. Warri namaaf gaddan haa gammadan, isaan jireenya ni argatu jechuudhaan akkuma dubbatu. Waldaan qulqulluu Gabreelis namoota biyya keessa jiran akkuma namoota warra kaanii hojjetatanii nyaachuu warra hin dandeenye, fiiganii qabuu warra hin dandeenye, dheeksanii jalaatii ba'uu kan hin dandeenye, akka yaada namaatti hiyyeessota jedhamanii kan karaarra taa'aniif gargaarsa kan taasisan guyyaa har'aa kana kan isin daawwachiisnu ta'a jechuudha. Waldaan qulqulluu Gabreelii maallaqa hedduu dhangalaasuudhaan hiyyeessota karaarra jiran walitti sassaabuudhaan nyaachisee, obaasee, kana qofa osoo hin ta'inis uffata kan itti uffiseedha. Macaafni qulqulluunis Wangeela Maatewos boqonnaa 25 lakkoofsa 31 irraatii kaasnee hanga dhumaatti gaafa dubbisnu Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos gaafii nu gaafatu qaba. Innis ilmi namaa ulfina isaatiin ergamoonni Waaqayyoos hundinuu isa wajjin ni dhufu. Yommus inni teessoo ulfinaa isaa irra hin taa'a. Yeroo namoonni biyya lafaa hundinuu fuula isaa duratti walitti hin qabamu. Tikseen hoolotaa tiksee re'ootarraatii gargar ni ba'a. Warri hoolotatti fakkeeffaman karaa mirgaa, warri re'ootatti fakkeeffamanis karaa bitaatiin ni dhaabbatu.
ergasii mootichi warra mirga isaa jiraniin isin yaa warra abbaa kootiin eebbifamtanii koottaa mootummaa isaa isa uumama biyya lafaatii jalqabee isiniif qophaa'etti galaa. Beela'een ture nyaata naaf kennitaniittu, dheebodheen ture dheebuu na baaftaniittu, orman ture mana keessanitti na simattaniittu, qullaa koon ta'ee daara na baaftaniittu, dhukkubsadheen ture na gaafattaniittu, hidhameen ture gara koo dhuftaniittu jedhee isaanitti dubbata. Waldaan qulqulluu Gabri'eelis wangeela kana irratti bu'uureffachuudhaan warra nyaata hin qabneef nyaata, warra dhugaatii hin qabneef dhugaatii, warra daaraniif uffata qopheessuudhaan nuti isiniif jirra jechuudhaan hiyyeessota bira dhaabbataniitu jiru. Egaan nutis akkamittiin hojii gaarii kana hojjechuu akka dandeenyu isaan irraa akka barannuu fi Waaqayyoon nu haa gargaaru. Warri qajeelonni deebisanii gooftaa yoom beela'uu kee arginee nyaata siif kennine, yoom dheebochuu kee arginee dheebuu si baafne, yoom orma ta'uu kee arginee akka nama keenyatti si simanne, yoom qullaa kee ta'uu arginee daara si baafne, yoom dhukkubsachuu kee arginee hidhamuu kee arginee gara kee dhufne jedhanii Waaqayyoon ni gaafatu. Waaqayyos ani dhuguman isinitti himaa obboloota koo warra hundumarra gad deebi'an warra hiyyeessa ta'an kanaa fi kan isin gootan hundumtu anaaf gochuu keessani jedhee mootichis isaan jajjabeessa. Ergasiis namoonni gara bitaa jiran warri abaarramoon isin abaarramoon anaa na biraa adeemaa gara ibidda bara baraa isa seexanaa fi ergamoota seexanaatiif qophaa'eetti dhaqaa. Beela'een ture nyaata naaf hin kennine, dheebodheen ture dheebuu nan baafne, orman ture isin mana keessanitti na simanne, qullaa koon ture daara nan baasne, dhukkubsadheen ture nan gaafanne, hidhameen ture dhuftanii nan dubbisne. Kanaafuu ani dhuguma isin hin beekutiin irraa deemaan isiniin jedha jedhe macaafni qulqulluun. Waldaan qulqulluu Gabri'eelis gaafii gooftaan keenya Iyesuus Kiristoosii biyya lafaarratti murtiidhaaf yeroo dhufu cubbamootatti murteessu jalaa ba'uudhaaf hojii gaarii kana akkuma ilaaltan kana hojii gaarii hojjetaniiru. Maarree namoonni baay'een hiyyeessota ni tuffatu. Namoonni baay'een sooressota malee hiyyeessota ilaaluu, warreen oolummaa isaanii boru isaaniif deebisuu danda'an malee, warra boru isaan gargaaruu danda'an malee warra biraa ilaaluu hin barbaadani. Waldaan hafuuraa qulqulluu Gabri'eeliin garuu hojii gaarii kana hojjetanii akka nuti hojjennuufi fakkeenya nuuf ta'ani. Waldaan qulqulluu Egzaabeer Aabiis immoo hojiidhaan isaan gargaaruudhaan waldaan qulqulluu Gabri'eelii maallaqa isaanii dhangalaasanii hojii gaarii yommuu hojjetan, waldaan qulqulluu Gabri'eelii baajeta yommuu baasanii hojjetan, waldaan Egzaabeer Aabii immoo humna isaaniitiin ittoo hojjechuudhaan, bishaan waraabuudhaan, muka cabsuudhaan, waa hunda hojjechuudhaaniin hiyyeessota kana bukkee dhaabbachuudhaan hojii gaarii hojjechaa turani. Maarree macaafni qulqulluun akkana jedha. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 16 lakkoofsa 19 irraatii kaasnee gaafa dubbisnu warri of gugurdisan wajjin boojuu hirmaachuu irraa karaa hafuuraa gadi of deebisanii warra hiyyeessota wajjin jiraachuu wayyaa jedha. Maarree nutis isaan wajjin jiraachuun maaltu nutti irrata? Yoo isaan gargaarree maaltu nutti irrata? Wanti nutti irratus akka hin jirre macaafni qulqulluun gaafa ibsu asuma macaafa fakkeenyaa boqonnaa 19 lakkoofsa 17 irraatii kaasnee gaafa dubbisnu namni hiyyeessaaf garaa laafuu akka waan Waaqayyoo liqeessuti. Waaqayyos gatii isaa ni deebisaafi jechuudhaan akkuma dubbatu maarree waldaa qulqulluu Gabri'eelii warra maallaqa keessan dhangalaastanii hiyyeessota gargaartan, waldaan Egzaabeer Aabiis warri humna keessaniin hiyyeessota bukkee dhaabbattanii hojii gaarii hojjettan Waaqayyoon gatii keessan isiniif haa deebisuu isiniin jenna.
Asuma macaafa fakkeenyaa boqonnaa 28 lakkoofsa 27 irra gaafa dubbistan immoo waa'ee hiyyeessotaaf macaafni qulqulluun akkana nuun jedha. Lakkoofsa 25 irraa gaafa kaanu namni sassataan yaadan gargar ba'uun isaa hin kaasa. Namni Waaqayyoon amanatu garuu itti tolee ni jiraata. Namni yaada ofiisaa amanatu gowwaadha. Ogummaan kan deebi'u garuu ni oola. Namni hiyyeessaaf kennu nama hiyyeessaaf kennutti homtuu hin hir'atu. Namni hiyyeessaa achi ilaalee bira darbu garuu hin abaarrama jechuudhaan macaafni qulqulluun nutti dubbata. Egaatii Waaqayyoon homaayyuu isinitti hin hir'isin, sababiin isaas nama hiyyeessaaf kennutti homtuu hin hir'atu waan jedhuufu warri hiyyeessotaaf kennitan, warreen hiyyeessota gargaartan Waaqayyoon isin haa gargaaru. Waaqayyoon isin faana haa ta'u yoo isiniin jennu macaafni qulqulluun ammas waa'ee hiyyeessotaa yeroo baay'ee irra deddeebi'ee ni dubbata. Asuma macaafa fakkeenyaa boqonnaa 14 lakkoofsa 31 irraa kaasnee gaafa dubbisnu waa'ee hiyyeessotaa kanaaf macaafni qulqulluun ammas jecha garaa nama laaffisuun akkana nuun jedha. Namni hiyyeessa cunqursu uumaa isaa ni arrabsa. Namni dadhabaadhaaf garaa laafu garuu uumaa isaatiif ulfina ni kenna. Namni jallaan ammeenya isaatiin gadi ni darbatama. Namni qajeelaan garuu yeroo du'aatti illee abdii ni qabaata. Sababiin isaas hiyyeessa waan gargaaruuf, dadhabaa waan gargaaruuf Waaqayyoon immoo yeroo inni dadhabetti isa ni gargaara jechuudhaan yommuu dubbatu asuma macaafa fakkeenyaa boqonnaa 14 lakkoofsa 20 irratti immoo macaafni qulqulluun akkasumaan jedha. Hiyyeessi ollaa isaa biratti iyyuu ni jibbama. Sooressi garuu firoota baay'ee qaba. Namni nama tuffatu cubbamaadha. Namni hiyyeessaaf garaa laafu garuu haa gammadu jechuudhaan waldaan qulqulluu Gabreelii waan hiyyeessaaf garaa laaftaniif, waldaan qulqulluu Egzaabeer Aabii immoo waan hiyyeessota gargaaruudhaaf waldaa kana faana dhaabbattanii hojii gaarii hojjettaniif jecha dubbii sagalee Waaqayyootiin baga gammaddanii yommuu jennu nutis gammachuu keenyan isiniif ibsina. Kana qofa miti ijoollee Waaqayyoo warreen sagalee Waaqayyoo kana hordofaa jirtan akka itti gammaddan abdii qabna. Asuma macaafa fakkeenyaa boqonnaa 17 lakkoofsa 5 irratti namni hiyyeessatti ga'isu uumaa isaa ni arrabsa. Badiinsa namaattis kan gammadu otoo hin adabamin hin hafu waan jedhuuf iyyuu warreen hiyyeessa tuffattan, warreen nama abaartan, warreen nama tuffattan adaraa keessan adabbii Waaqayyoo biraatii akka hin argannee fi of eeggannoo godhaa yommuu jennu dhaamsa qophii keenyaati. Xumura irratti immoo macaafni qulqulluun asuma macaafa fakkeenyaa boqonnaa 22 lakkoofsa 9 irratti gaafa dubbisnu sababii biddeena isaa irraa warra dhabaniif ga'anii fi warroonni arjoonni yookiis warri garaan isaanii laafee isaan eebbifamtootaa nuun jedha. Egaatii warreen biddeena keessan irraa waan qabdan irraatii fuutanii hiyyeessota gargaartan eebba Waaqayyo irraa argattanii waan jirtanii fi baga gammaddanii. Waaqayyoon gooftaan keenya uumaan keenya Sillaaseen ammas dabalee kan qabdan irratti eebba isaa isiniif haa dhangalaasu yommuu isiniin jennu. Egayo gurrata
isa waliin nyaataatu obsaana ratare hensana godera fayina kotifis Gan ordoftoota qophii keenya sagantaa isiniif darbaa ture irratti sirna kadhannaa irraatii eegalee hanga ammaatti sirna nyaataaf dhugaatii hiyyeessotaaf raawwatame irraatii barumsa guddaa akka argattanii fi akka irraatii barattan abdii qabna. Kanatti aansuudhaan immoo qophiin qopheeffanne walitti qaban waldichaa jechuunis barsiisaa Dajanee Gurmeessaa fi akkasuma luba Girmaa Imaanaa keessummaa kabajaa sagantaa sanaa ta'uudhaan kan argaman waan isaanitti dhaga'amee fi gammachuu qabaniif gorsa yommuu dabarsan warreen sagantaa sana irratti argamanii kennaa kana fudhatanis gammachuu qabanii fi eebba warra waldaa kanaa yookiis immoo warra sagantaa kanaaf qopheesseef dhangalaasan waliin haa hordofnu. Akkaataa kanaan qopheessanii soorata kana dhiyeessanii biyya keessaa immoo hojii guddaa kan hojjetan jechuudha. Maabara Izaraabii jechuudha. Amma yoonatti dadhabanii bu'anii bishaan waraabanii baatanii hojii kana kan hojjetanii isinii dhiyeessan maabarri kun lamaan maabara qulqulluu Gabreelii fi qulqulluu abbaa keenya Egzaabeeraafi haal tokkicha Waaqayyoon isin eebbisuudhaan eebbisa. ulfaadhaa jiraadhaa isinifi ولد تاجس لنا كلها هدفنا ولد وارنا سكوا قدسه ودم كورا ولد أن نسكت ساعات أمين واقع يكون يعني فوريت كانوا نتيجتين وفاربل هي كي نبيه نقارو فاتان وجود داج تري ما يبرد كل يوم دوما جي أني سنركينا وجود داج سوى وانسر فامتي Allah berratam wajjin dengan waktu duratti gaafatamu namun nuntu yeroo baay'ee ni dubbanna waltajjii kana irratti waltajjii iddoo biraattis ni dubbatama hojii xiqqoo miti kun Israa malakootaa Israa hojii Waaqayyo ajajee hojii Waaqayyo jedhaadhee akka hojjennuuf nu barsiiseera. Wangeela Luqaas boqonnaa 16 lakkoofsa jalqabaatii kaasnee yoo ilaalle Alaazer mootummaa Waaqayyo dhaaluu isaa dura deemuu isaa dura biyya lafaa irratti rakkachaa ture. Namichi mootiin jireenya bareedaa jiraachaa ture. Alaazeriin hiyyeessa mana isaa jalatti tuffachaa ture. Kanumaan itti murtaa'e. Itti waliin deemuun isaa jechuudha. Wangeela Maatoos boqonnaa 25 lakkoofsa 31 kaasnee gaafa ilaallu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara addunyaa kana gaafa dhufu warra cubbamoota gara bitasaa warra qulqulloota toloota gara mirga isaa dhaabee qabxii ja'an gaafatu keessaa ambeelomnaan na nyaachistaniittu an dheebonnaan dheebuna baastaniittu jedhee sagalee kana dubbata warra tolootaatti warri tolootaa gaafa inni akkasittiin jedhuun yoom si arginee ati beelomnaan si nyaachisnee ati dheebonnaanis yoom dheebuu si baannettiin jennaan biyya lafaa irratti waan nyaataniif waan dhugan dhabanii jireenya isaaniitti waan uffatan dhabanii isaaniif kan gootan anaaf gootan jedha galanni ulfinni Waaqayyo haa ta'u. Ameen. Kan amma godhame kuni warri hiyyeessotaa kan isin nyaattan kun Waaqatu nyaate jedhama. Warri waan nyaataniif waan dhugee hin qabne kan soorattan Waaqa soorate jedhama. Isin immoo warri sooratan kun hiiqallaan Israa'eelii. Izaabeeliin nama gabaadha. Waaqa sooratan jedhama. Waaqa sooruun ammoo hojii xiqqaa miti yanna Abrahaam sira. Abrahaam sillaasee mana isaatti waamee sillaaseedhaaf kennee maaddii wajjin nyaatechaadha. Kanaaf ይህ ማዕድ ከእግዚአብሔር ጋር እየተመገብን ማዕድ ነው። ዋቃ ወጅን ማዕድ ኛኔራ ዋንተ ኤበፎኒ ብልቡ ዋቃው ሲኒ ፈታሲሱ ወረ ብየ ኬኛ ኬሳ ኛተን ኢየሱስን ወረደነ ተርገመን ኩን ዱጉመት ኒካን ፈያደ ቤቲ ኒካን ሰሙደ ቤቲ ሳንቱ ቤካ ሳኒ ዋቃ ሳኒ ቤካ ግን እንደሰው ፍጡር ናቸው በእግዚአብሔር እጅ የተፈጠሩ ፍጡራን ናቸው አኩማ ጎቲ ፈካ ኬሰን ኡፈታ በሬዳ ፈተኒ ቁልቁላኒ በሬደኒ
ቀና ጀነን ደሙ እንደንዳል እንደኛ ሰው ናቸው እኛ እኮ ያ ነው ኦቦሎ ተገኛ ወሪ ካንሞ አዶ ሊከኛ ኦቦሎ ተገኛ ወሪ ዱባራ ጆሌን ኩን ጆሌ ከኛ ማቲ ከኛ አለቻ ግን እድላቸው ነው ጨራ ሳኒቴ ለፈ ከነታል ጨራ ሳኒቴ ወረ ለፈታን ከነ ያደቹን ዋቀ ያደቹዳ ዱያዱማ ያደቹዳ ሞቱማ ዋቀው ያደቹ ከናፍ ወሪኛ ተንኩን እነሱ በአንደበታቸው ባይመርቁ ልባቸው ሰውነታቸው ወታቸው መልካቸዋል ኤብስቴት ተቻለ ጅሬኝ ሳኒ ኩን ኢግኒ ሳኒ ለፌን ሳኒ ሶረቴ ኤብስቴት ሌላው ደግሞ የሁሉም አባት የሆነ አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ሁሉንም ይመርቅ ይባርክ ሁንዳ ከኔ ብዙ አካዙ በጁ ከሰኒን የማይታይ በረከት ነው የምታገኙ ዋን አርገሙ ከናን በሚጠፋ መብል በሚጠፋ ምግብ የምታገኙትን በረከት የማይጠፋ በረከት ከንሲን አርገተን ጅሬኝሲን አርገተን ኤብሲን አርገተን ኤበይን በነ ዋንተ ወሪ ሶርተን ወሪ ዳበተን ዚክሪ ከነ ዘከርተን ኤበፎኒ ልቡዋቆ ሲናበዳስ ወራ በራተን ዋቆ በሩምሳ ገሰን ሲኒ ባይብስ ወራ ሆጀተን ደንደለስ ቆነሱ ጂጋራ ገራራት ከንቦባተን ሆጀታ ሞቱማ ነሞ ሆጀቴ ፊጌቡላ hojiin xiqqaan qabu tuffatamu hojii xiqqaas guddaas ta'e waaqayyo isinii fayyadus sadarkaa garaa garaarra keessa kan jirtan waaqayyo sadarkaa xiqqaadhaa gara guddaatti isin haasochoosu kana duwwaa miti isin jireenya keessan qofaaf kan hojjettan miti leelolochim kiristaanochi abinat haraa yaa'u naቸው kiristaanota kan biroodhaafis fakkeenya guddaa taatanitti isin እናንተ ላይ በረሪና የሚነበብ መጽሐፍ ናቸው መጽሐፋፍ kitaaba dubbifamuudha isin kanaaf አዱኛ ከነ ከሰቲ ጋፈላል ይሄኒ በተሰወረ መንገድና በተሰወረ ቦታ የሚከናወን ነገር አይደለም በመንገድ ላይ ስፓልቲ ረትዋን ወሬ ነው እንኳን እጅተኒ አንደኛ ሌላ ሰዎች እየቀሩዋል አሁን እነዚህ ጠግዋል እንዳውን ተርፈዋል እኛም በርቴናም ለተ ነው ወላዛም በርቴን መጣል ሌሎቹ ያልበሉም ያልቀመሱዋል በላይ ሰብ ባበላ አይደለም መንግስተ ሰማያት ያወራል ካልን ሞቱ ማዋቀ ይወዳል ኛቺ ሴሚቲ ያኛ የሲሞን ማን ነው ሰው ያ የእለቢጤው እጁ ብቻ ነው የጠጣች አርከሳረት ዱንቴ ቁርጭ ስለና ቁርጭ ቱሬ አርኪሳኩን ጽጽታ ቱሬ ቢሻን አርከሳረት ነጤ ቃሚሳኩን ኡግዴኒቱ ሞቱማ ዋጋዮ ከረና ማርያም ይትናበደ አንተ ከረና ቁልቁላ ገብርኤል ከነ እርገሞታ ከነ ይገኛ ዱበሮ ማርያም ቲኒ ዋጋዮ ኤበሉቡ ኤበፎኒ ኤበላ ፈራይ በዋቀራሲኒ ፈላቱ ኡመታ ገኛ ፍስሞ ፈከኛ ጉዳ ታዬ ብዬ ገኛ ከነቲ ነይ ቢሆን ዋቆኑ ባታዝ በእውነት ብዙ ሰዎች ከመግብ ነው ሰዎችን የሚያባሩት ለባየን ማነሳኒ ጋፈሩ እንግዳ ሲመጣ በራቸው መለሳ ያለው እናንተ ግን በርካታ ወጂ ከሰኒ ሰሪ ከነ ጎተኒ አመዩ ዋግነ ቦሌ ገኛ ዋግን ቁልቁሎታ ሲናይብስ ዋን ያደን ጩቡራ ከነ ሁንደ ሳስኒ ፈራወት ወረዳ ደባን ከነ ዋቆኑ ፈጀበስ ይዩማ ብዬ ከኛ ረደበስ namundu akka fudhatuun ta'in akka kennu waaqonu fadaasu fudhachuurra kennutu caala galeen waaqa waan ta'eef hundumti keenya jabaanne beelaaf eebuu rakkina gidiraa keessaa baanee hundumaaf akka laannu waaqa hunda keenya nu gargaaru iddoo garaa garaa kanattis akkasuma beelaa dheebuchaa kan jiran waaqonu faasoo maayibara kana maayibara egzaabeeraa fi maayibara qulqullaa gabriel waaqonu faayebbisu waldaa keessan isinii faacibsu waaqonu faayebu biyya keessaa biyya ala teessanii walitti dhiyoos iddoo garaa garaas teessanii utuu waliin qoodiin akka itti hojjettan ammayuu tokkummaa keessanii isinii faacibsu nagaan kan nooyi gooshi nagaraan nu hawooshu egaan kabajamtootaaf jaalatamtootamaatiin waaqayyoo qophiin keenya kanatti aanee isiniif dhiyeessuun immoo egaatii jalqaba silas akkuma argaatii suurtan nyaata soorrata kan isaaniif ta'u lafee isaaniitiif jabina qaama isaaniitiifis immoo jajjabina kan isaaniif ta'u soorrata jireenyaa waldaa qulqulluu Gabrieliin sponsora ta'uudhaan dhiyeessan waldaan Egzaabeer Aabii immoo hojii hojjechuun gargaaruudhaan hojjechaa turan hanga yoonaatti kan qopheessine isiniif dhiyeessineerra qophii kanarraas akka waa hubattan akka waa barattanii fi galaa lubbuu keessanii kan isiniif ta'uu danda'u isinis amantiin hojii gaarii hin qabne du'aadha akkuma jedhu macaafni qulqulluun yaada fi barnoota barattan hojiitti hiiktanii sagalee waaqayyo ulfaata kabajuudhaan akka eebbifamtan abdii isinirraa qabna qophiin keenya amma immoo kan itti fufu
Egaatii beela'een ture na nyaachistaniittu daareen ture na tuffistaniittu akkuma jedhu Macaafa qulqulluu irratti gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos akkuma dubbate amma warreen uffata hin qabneef warreen daaranii jiraniif uffata kan isaaniif ta'u waldaa kanartiin kan qophaa'e amma sagantaa keenya gara sirna uffasaatti yookiis uffannaatti kan dabarsine yommuu ta'u waldaan qulqulluu Gaabreeliif fuunsara ta'uudhaan nyaatarra darbees uffata kan isaaniif ta'u qorrarraa kan isaan ittiin dandamachuu danda'an uffata 40 yookiis fooxaa 40 qopheessuun isaaniif dhiyeessanii jiru. Innis sila akkuma amma argaa jirtan haala adda ta'ee fo'ateetiin miseensonni waldaalee garaagaraaf namoonni garaagaraa iddoo itti argamanitti sagantaan kun haala ho'aatiin kan gaggeeffamaa jiru ta'uusaa amma kan isin hubachiisnudha. Isinis asirraatii akka barnoota argattan nama daareetti kan uffisaanis uffata jireenyaan itti uffisan beela'aa kan baasee nyaata Eden Gannat keessaa ibsitii jireenyaa nyaachiseen beela isa baasa. Dhugaatii kan warra dhoobataniin kan obaase immoo bishaan Eden Gannat keessa yaa'utiin obaaseetinan dheebuu isa baasa. Akkuma jedhe gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos ijoollee isaaf waadaa galee waadaan kun nurra akka buluu fi ijoolleen qulqulluu Gaabreelis ispoonsara ta'uun hojii gaarii kana kan hojjetan wajjin ta'uutiin hojjechaa kan jirrunus isinis warreen hojjechuudhaaf kaka'umsaa fi abdii qabdan keessa keessan fedhiin jiru lafuma jirtanitti hojii gaarii kana hojjettanii akka eebbifamtan Waaqayyoon isin gargaaru yommuu isiniin jennu gammachuu guddaani. Waaqayyo gooftaan jaalala isaatiin arjummaa isaatiin hunduma keenya faana haa ta'u. Eebbi haadha keenya kadhannaan haadha keenya durboo Maariyaam eegumsi ergamoota kadhannaan tuulataa hunduma keenya wajjin haa ta'u. Haalli uffannaa itti uffisuu keenya haala kanaan kan itti fufee yommuu ta'u warreen uffataniis waan isaan irraatii eeggamu qaamni uffatanii gammada afaan nyaatemmoo ni eebbita akkuma jedhamu isaanis kunoo eebba isaanii isinitti roobsanii jiru. Waldaan qulqulluu Gaabreelis baga gammaddan. Eebbi kunis suga lubbuu keessaniif akka isiniif ta'u isiniif hawwina jecha qophii har'a qopheeffannee jirru gara goolabuutti deemna. Oolmaa keetu natti baay'ate aanaa jecha fannoorra baate maalsi kennu duwwaa daarti koo galatoomni ulfaadhu maakoo oolmaa keetu natti baay'ate aanaa jecha fannoorra oolte maalsi kennu duwwaa daarti koo galatoomni ulfaadhu maakoo. Hammamna majalatus kanamaadun jiru kakkabu kennaa malee foon isaa namaaniru kan kee garuu addadha foon kee addunyaaf laattee akkan fayyadabadhuuf dhiiga kee na obaastee oolmaa keetu natti baay'ate aanaa jecha fannoorra oolte maalsi kennu duwwaa daarti koo galatoomni ulfaadhu maakoo. Hunda dandeessu ija keesi golgadhee raajii dubbadhu jechuun Ayihud sitti qoosanii hedduu garafamteetu fannifamte yaa gooftaa yoomuun kana yaadadhu garaatu na hammataa.
Wallala keddara baafte Mikaela galanni si haa ga'u. Akkanuma nu eegi. Mee hiyyeessa kee eegi. Mee nama kee eegi. Mee kaa eegi. Wallala eegi. Adaraa kee Mikaela si kadhadhee qoosirraan na bu'anii Mikaela bo'aasatti qajeelee. Na fayyifte Mikaela galanni si haa ga'u. Galanni si haa ga'u. Hiyyeessa kee galanni haa ga'u. Mee kaa kee galanni haa ga'u. Wallala mucaa dhalattuu galanni haa ga'u. Mee kan nuti gamu yaa waaqni biraadoo. Kan biraadoo. Biyya keenya biyya nagaa godhu. Gaarattee, jagattee, yaa Mikaela gala, yaa Garbeelii gala, yaa Kidaana Biratii gala, ijoollee kana nuu dhaabatanii dhaabadhu, Egaan kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo sagantaa keenya guyyaa har'aa waan gaarii hojjechuu keenya hildhiisnu jedhuun qopheeffanne gara xumuraarraa geenyeerra. Silas akkuma argaa turtan abbootiin nyaata nyaatanii uffata erga uffataniin booddee waldaa kanaaf galaa bara baraa kan ta'u eebba isaanii kan irratti roobsan ta'uu isaanii erga argineetiin booddee barsiisaan Dajaniin kan walitti qabanii fi qindeessan ergaa fi dhaamsa qaban inni dabarfatu. Ergaa fi dhaamsa isaaniitiin booddee kan walitti deebinu ta'a. Kadhannaa osoo hin xumuriin dursa ergaan qaba. Ergaan kun hunduma keessaniif sirriitti akkana dhaggeeffattaniin barbaada. Macaafni qulqulluun egaa macaafa fakkeenyaa gaafa dubbisnu namni hiyyeessaaf kennu akka waan Waaqayyoo liqeesseeti jedha. Egaa liqaa keenya boru gaaraatiin arganna. Dabalees biddeena kee bishaan irratti gatii booddee deebitee argatta. Kana jechuun nama homaa hin qabne nama boru oolmaa siif hin oolle nama biddira siif deebisuu hin dandeenyeef laadhuuti borummoo Waaqayyo irraa argattaa nuun jedha. Baay'een keenya nama biddira nuuf deebisu boru nama nu gargaaruu danda'u nama waa'ee rakkoo keenyaaf nu bukkee dhaabbachuu danda'u nama akkasiiti kan barbaadu. Waaqayyoon garuu akkas miti. Nama si gargaaruu hin dandeenye boru biddira irraa fudhachuu hin dandeenye Waaqayyo irraa gatii kee argachuu kan dandeessu isaaniif kenniitii isaaniif laadhuutii borummoo gatii keessiif kan laadha waan jedhuuf Waaqayyoon keessumattuu maabara yookiis immoo waldaa qulqulluu Gabreelii iddoo garaagaraa ta'anii haala kanaan sagantaa kana qindeessan kana qofa osoo hin taane ammas irra deebiidhaan kan hin galateeffachuu barbaadu maabara Egzaabeer Aabii iddoo kanatti maabara dhaabanii ji'a iddoo kanatti kan isaan maabara dhugaa jiran jechuudha. Daa'imman dabalatee warreen gurguddoos xiqqoos dabalatee iddoo kanatti sagalee Waaqayyoo barachaa isa baratan san immoo guyyaa har'aa kana jechuudha humna isaaniitiin dandeettii isaaniitiin waan gochuu qaban hundumaan osoo hin hambifatin maabara kana duukaa ta'uudhaan hojjetanii kanaan ga'anii jiru. Walumaa galatti maabara kana lamaan maabara Egzaabeer Aabii fi maabara qulqulluu Gabreelii isaan maabarri qulqulluu Gabreelii qarshiidhaan hirmaatanii ispoonsara ta'anii maabarri qulqulluu Egzaabeer Aabii immoo humna isaaniitiin danda'anii waan baay'ee waan hojjetaniif tokkicha irra deebi'aatii naaf eebbisa. Kiisisani wajjin abee gara kiisisani gara humna isaanii haala. Kana qofa osoo hin taane xumura irratti ergaan ani dabarsu hunduma keessaniif jechuudha. Ergaa qulqulluun Phaawulos warra Ibrootaaf ergee boqonnaa 10:25 irratti waan gaarii hojjechuudhaaf jaalala agarsiisuudhaaf walitti qabamuu keenyaan dhiisnu jedha. Walitti qabamnee jirra ammas waan gaarii hojjechuudhaaf jaalala agarsiisuudhaaf duubatti hin deebinu waan ta'eef
namoonni hojii akkanaa hojjechuu barbaadan gara maabara lachuutti dhuftanii to'i hojii kana akka walitiin hojjennu waaqayyoon nu gargaaruun jedha. Dabalataan immoo kana qofa osoo hin ta'in nuti yeroo baay'ee kanasitti argaman qofadha kan gargaaraa jiru. Iddoo garaa garaatti iddoo cabalaatti nama isaan gaafatu fira isaan gaafatu dhabanii dhukkubsatanii iddoo cabalaatti gangatamanii gargaarsa hin qabne baay'ee isaanii jiru. Gara fuulduraatti kaayyoon keenya isaan illee deemee jajjabeessudha. Kana qofa osoo hin ta'in dhugaan isaanii sobaatiin jalaa dhokatee mana hidhaa keessatti dhugaa dhabanii dhugaarra sobni caalee too'i kan hidhamanii gargaarsa barbaadan yookiis immoo yaadanis jajjabina barbaadan warra akkasiillee jajjabeessinee warra rakkatan akka gargaaruuf waaqayyoon hunduma keenya faana haa ta'u. Hunduma keessan warreen sagantaa kanarratti dhuftanii hojiidhaanis nu gargaartanii yaadanis nu gargaartanii kadhannaadhaanis nu gargaartan baay'ee galatoomaa baay'ee isin galateeffadhaa baay'ee isin galateeffannaa baay'ee isin jaallannaa waaqayyo isin haa kabajuun jedhadhumaati. ይማረን ይሰረን ቀበነ ይታጸን እግዚአብሔር ሰላም የዋላም ተረፈ ማልቱን ባርክልን ይቀድስልን ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ከንጽሕተ ንጹሐን ረድኤት በረከት ያሳትፈን የተመረቀው ምርቃን በቦታውና በወጣቱ ላይ ያደርግልን። አቡነ ዘበሰማያት በጊዜ ስረ ኃጢአት ዋጤተ ኩሉ ዝብከ በአይምሮ በጃይምሮ ተመረገውን የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። Egaan kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo sagantaa kana hordofaa turtanii sagantaa kana jalqabdanii hanga ammaatti kan hordoftan hundumti keessaniyyuu galaa lubbuu keenyaatiin kan nuuf ta'u sagalee Waaqayyoo irraatii amantiin hojii gaarii hin qabne du'aadha akkuma jedhamu amantii keenya hojiidhaan warra agarsiisan irraatii akka waa hubattanii fi waa barattan abdii qabna. Kanaafiyyuu isinis hojii gaarii akka hojjettanii Waaqayyoo irraatii eebba argattan Waaqayyo isin haa gargaaru yommuu isiniin jennu qophii keenya guyyaa irraa qopheeffanne kanuma irratti kan xumurru yoo ta'u sagantaa keenya yeroo biraa waan gaarii hojjechuu keenya hin dhiisnu jedhu hanga walitti deebinutti turtii gaarii yommuu isiniin jennu jaalala guddaadhaan Waaqa Abbaa qopheessitoonni sagantaa kana ispoonsara ta'uudhaan hojii gaarii kan hojjetan waldaa qulqulluu Gabrielii biyya ambaa keessatti argaman yommuu ta'u biyya keessatti immoo hojiitiin kan gargaaran kan hojjetan waldaa እግዚአብሔር Abii yommuu ta'u anis jalqabarraatii hanga ammaatti kan isin faana ture editingiinis kaameraanis yaada dhiyeessuu fi qindeessuudhaan anis barsiisaa Dajanee Gurmeessaati. Qophii keenya itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaan turaa yommuu isiniin jennu jaalala guddaadha. Waaqa Abbaa arjummaan Waaqa Elamaa tokkummaan Hafuura Qulqulluu kadhannaan haadha keenya Durboo Maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan tolootaa hunduma keenya waliin haa ta'u hanga bara baraatti amiin. Wasbaata ለእግዚአብሔር